kabajamtootaaf jaarii keenya chaanaalii Abbuuteek kanneen biyya alaaf biyya keessa teessanii qophii keenya daawwatan nagaa jirtu. Ani nagaa kooti galata Waaqayyoo. Egaa guyyaa irraa viidiyoo baay'ee isin fayyadu kan isin guddaa itti gammadan tokko qabadhee isiniif dhiyaadha. Sana dura osoo gara viidiyoo kootiitti hin ce'in namoonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan maqaan chaanaalii kiyyaa kun akkuma argaa jirtanii Abbuuteekii kan jedhamudha jechuudha. Chaanaalii keenya irratti barumsa garaa garaa teknooloojii barsaa waan jiruuf chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatina. Sana booddee barumsa ani har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe akkuma mata duree irratti isiniif ibsuu yaale akkaataa ittiin weebsaayitii mataa keessanii banachuutii itti dandeessanidha jechuudha. Egaa barumsa kanatti hundi keessan itti gammaddu jedhee yaada. Egaa daawwattoota keenya jalqaba irratti appilikeeshinii baayaa kan jedhu kanas hin barbaada jechuudha. Appilikeeshinii baayaa jedhamu kana jechuudha. Appilikeeshinii kana Play Store keessaa argachuu ni dandeessu. Liinkii isaas description box gubbaa isiniif godheen jira jechuudha karaa salphaa. Egaa appilikeeshinii baayaa jedhuuf kana erga si'a tokkoof bantanii booddee si'a tokkoo fi appilikeeshinii kana erga bantanii booddee kunoo jalqaba irratti kan inni isin agarsiisu create website kana ni gootu jechuudha. Daawwattoota kiyya create website edda gootanii booddee maqaa website keessanii itti barreeffattu jechuudha. Fakkeenyaaf amma banee mas agarsiisa Abbuuteek eddan jedhee booddee fakkeenyaaf asirratti descriptionii barreessee jira. Fakkeenyaaf afaan keenyaan tekii haa barannu isinii waan feetan jechuu ni dandeessu jechuudha. jettanii asirrattis ni barreessitu jechuudha. Sana booddee next kana ni gootu. Fakkeenyaaf maqaa ittiin banamee jira jedhanii gaafate URL liinkii jechuudha. Kuni asirratti Ingilishii yookaan Ispaanishii yookaan Chaayinisii keessaati kan feetan filattu jechuudha. Anuma Ingilishii irratti isin agarsiisa. Sana booddee asirratti footoo profaayilii irra kaa'atan irra kaa'attu jechuudha. Isin kana irra kaa'achuu dandeessu. Next godhee man darbee isin agarsiisanii asirratti footoo baakgiraawundii kan deeskitooppii weebsaayitii keessanii jechuudha. Baakgiraawundii dudduuba isaarratti kan isin fayyadudha jechuudha. Inni kun isas gochuu dandeessu. Asirratti wanta chaanaalii keessan ilaallatu jechuudha. Fakkeenyaaf chaanaalii namaan bane chaanaalii teknooloojiiti waan ta'eef tii keessan naqaa jechuudha. Tii keessa edda naqee booddee kunoo tii keessa dhaqee kunoo technical school technology service kana filadhaa jechuudha. Sana booda save gootu jechuudha daawwattoota kiyya. Sana booda weebsaayitiin keessanii bifa bareedaa ta'een isiniif banamaa jechuudha. Kunoo weebsaayitiin koo milkaa'inaan naa banamee jira jechuudha. Egaa akka itti gammaddanii abdii guddaan qaba. Kunoo ishee kanaanii liinkii ishee koppii godhatu liinkii weebsaayitii keessanii jechuudha. Wanta feetan asirratti hojjechuu ni dandeessu isiniin jedha daawwattoota kiyya. Barumsa kana akka itti gammaddanii baay'ee tokkoon isinirraa abdadha. Akkasumallee wantoota gaaffii isinitti ta'an kamillee nu gaafachuu hin dagatinaa. Wanta beeknu kamiyyuu isin barsiisnaa isin jedha daawwattoota keenya. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Bye bye.